gadi bu'anii lafatti waliin jiraatan ani gammachuutiyyaa yoo gargaarsallee barbaachise akka ilma Oromootti gargaaruudhaaf qophiidhaa isiniin jechaa jira Ustaaz Hamzaanii. Akkan obboleeyyan kiyya inni wanni dubbateef dhimma biraatii fi miti waanuma gartee namni yeroo hedduu natti erganii monetaayi jalatti gartee meeshin na godhanii na yaamanii bakka hundatti Hamzaa koo laaliin hanjaanii keessaan na barreessanii waa hedduu na godhanii. Kanaafuu waa'ee gocha isaa kana yeroo 2-3 irra deddeebi'ee hatta sheekotiilleen dawwalanii nama kana gartee gorsi na hanjaanii. Kanumaan waan sanna dubbisiisee jira isallee booniyyelleen akka inni dhiifama gaafate beekuu qabdi. Isilleen akka hawaasa dhiifama gaafattu itti naayimi jee kana wanni jiru. Booniyya si harkisee seenime. Please asumaanuu adaraa rabbii jaati obboleeyyan keenya dhiifama gaafattee ibsa baaniin tokko wanni gaafatte karaa wanti gaafii takka Mubaarak gaafachuufan gargaarsi doonaa sababa maal akka dachite. Okay sanis ni gaafata please ilmaan Oromoo silaawuu isin yoo rabbiin isin geetti sharaftanii rabbii jaati waa'ee dhimma isaanii ammaan booda please yoo dandeenye haa gargaarru jira kana. Ustaazni kunis nama keenya nama Oromooti. Ustaaza qofaa miti namni gartee miidiyaa irratti yoo gargaarsatees gargaarsi guuramaa fi jiru. Ustaazota 2-3-4 beeyna warra gartee walitti qabanii kaan fuusisanii kaan illee fuusisuuf deeman. Kanaaf isa qofarraan hin baane please yoo gargaaruun ta'e ni gargaara. Yookaan ammoo namni afaan gaarii nu sadaqaadha. Please rabbii isinuu meenqaa isin qabee obboleeyyan kiyya. Eega isaan dhiifama isin gaafatan dhufanii jechi isiilleen eega gartee isin mufachiise hunoo ulamaa'ii teenya yaa Oromootiyya yaa gartee xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaa keenya dhiifama eega isiniin jette dhiifamni oofiin tarabbiiti. Ramadaanitti as deemu jira kun hojii Ramadaana Shaabaana keessa jira. Please nama kana if jibbisiiftanii yoo maraatees wanni nu godhu jiru nama kana maraachinaadha jalaa hafa. Koomentiin gaggaariin isin barreessitaniifis koomentii hamaan isin barreessitaniifis wanni isa godhu waa hammeenyaa malee waan gaggaariin gaammaa namni jeen harkaan jiru nama kana miidhuu malee wanni fayyadu jiru. Asumaanuu hadaraa Oromummaa akka irraa dhaabbattan maqaa Oromummaatii fi maqaa gartee Islaamummaatiin maqaa Rabbiitiin isin gaafachuun barbaada. Galatoomaa. Galatoomii Fadoo Khadir warra keessa jiru gaa yaadan kannanne Hamzaa carraa akkaniif. Sagaleen teenya ni jiraami? Ni jira. Hayyee bareedaadha. Waan bareedaa kaasee Khadir silaa dubbii nuti alaggatee eegaa turrellee Ustaaz Hamzaa bira dhaqee waan jiru hundaa'u gaafatee inninis Hamzaan eegaa bareedaa akkasiin nuuf fide. Waan hedduu nama gammachiisu isiilleen ol deebitee waan gaafii ati gaafatte seeraan si deddeebistee haala raawwattu. Gaafiin ani qabu Mubaarak carraa si kanneetiin jira. Wanni isaa sana akkamiin fashalaa'ee dheengadda. Waan san dheengaddaa si qabattanii turtan isin eegaa turre. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Gud ibsa namoota biraa wajjinaan. Qoy daqiiqaa tokko naa kenna bar akka ta'e hin Booniyya maaliif ol hin deebine qoyme? Ibsa. Assalamu alaikum akkam jirtu Hamzaa hunda keessan jirtu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka ani booniyyee waaween gaafadhaa jedhetan tureeshin hin jirtu. Okay yoo dandeesse follow naaf deebisitii keessaan naaf barreessi booniyyee. Lammada immoo just waan jettan hunda dhaggeeffadheen jira. I think waan kuni akka asirra hin deddeemne yoo barbaadan jechuudha. Haasoonis akka hin guddanne ajandaan kuni akka dhaamu yoo feetanii booniyyee harka jira. Isheetu dhaamsuu danda'a kana jechuudha akka dhalaattis isinittan hima. Waan jedhameef hunda dhuftee gaafa deebii kennitu. Miidiyaa kanarraa yoo dandeesse akka obboleettiitti kan. Sagaleen kee jira ibsa. Ni jira.
Ifumaa muutu godhatu. No, bilbilan na dhufe. Yoo dandeesse akka obboleettiitti kan si gorsu Booniyyee miidiyaa irraa ammaan tana miidiyaa irraaf qofqosi bakka. Abbaa manaa kiyya nin jaaladha jettee jirta abbaa manaa kee ni feetaami abbaa manaa kee wajjin wal mari'adhu waa takka irratti deemiti wal gorfadhu asirratti miidiyaa irratti hin baay'atiin Facebookis ta'ee kanas jedhee waanuma irratti hin baay'atiin bakka miidiyaa irraa of qusadhu ammaan tana ati miidiyaa irraa badus irra jira jechuudha. Yeroo fudhadhu boqonnaa fudhadhu miidiyaa irratti hin guddatiin takka lammadammoo namni waa jedheef hunda deebiin kenniin bakka deebiin kenniin badin ni jira. Dogongorri uumamee jira. Ayee sana sirreessuuf jettee badii biraa dalagaa jirta obboleettiiti. Sanaafu akka dhalaa Oromoos akka dhalaa Musliimas kan si gorfadhu asirraa of xiqqeessi. Miidiyaa irraa of balleessi. Baqaanas hin jedhu obboleettiiti. Miidiyaa irraa of balleessi. Du'aayii kee godhi. Salaata kee quraana kee jabaadhu. Abbaa manaa kee wajji waliin mari'adhu. Dhiifama kan gaafachuu sirra jiru rabbii keetii fi abbaa manaa keeti. Yoo rabbiin keessiif dhiise yoo abbaan manaan keessiif dhiise kan keenya hafaadha. Lafarra hafa. Waa takka illee sin godhus sin dabalus sirraa hin hir'isus. Sanaafuu Booniyyee ani akka obboleettiin kan si gorsu dhimma kana dhaamsuuf miidiyaa irraa if balleessi obboleettitiyya. Bakka waggaa tokkos haa ta'u yeroo fudhadhuuti booda deebi'i. Kan siif caalu rabbiin gadi abbaa manaa kee kan dhugaa yoo ta'e jechuudha. Ani akka soorettiitti yoo na gaafatte itti amanummaa siin qabu dhugaa dubbachuuf. Garuu yoo jaalatte dhagahiitii abbaa manaa kee qofa saniin ala hafaadha. Miidiyaa irraa of xiqqeessi waan ta'eef hunda deemtee deebii ittiin kennin. Kanan sin jedhaa galatooma. Soore wallaahi wooma dubbatamuu qabu waan dhugaati kaasee dubbattee fi karaan qopheessi. Addeebi si dhagaa jira addeebi. Wallaa dhugaadhaa bara. Ani Hamza dhibbaan dhibbatti wanumtu kunu akka sila ajandaan kun dabree suuta boodara lafaa kaane kara gargaarsa illee yaanuutiin walii galle naaf mammabaan qabee qooy ammaa miti rabshaan kun haa qabbanaa'u hogga rabshaan kun qabbanaa'e qofa booda mammabaan akkanaa waan akkanaatu jira waan ta'eef gargaaramuu qabannee ajandaa kaafannaa hagana hedduutti dheexee mana mubaarakii rabshaa wadarra dhaabbattee dhaggeeffadhu. Naafin oduman akkana oduman dhaabbadhu jo'uuniti kaachireen mubaarakaa deebi'u kara sanatti deebinaa sooree qabadhu na jalaa kaasi sooree tiktook ishii jalaa gubate jara keenya foloo godhaa boorii jalleen deebitee jirti. Mama bansi erge kaasi mutura. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. dabaree tunaa kan ta'e ibsa irraan baafanii karaarran jiraanis eerpoortii keessa jira dabaree naa kenne deebii ammaan deebisaa deebii Hamzaan mana gaafate dhugaadha ustaaz bayaaniin gadda dubbannee akka isaanii marii goonaa ustaaz marii goonee waan uummanni jedhe uummataan mari'annee waan godhamuu qabu goonaadhaan dhufneedha gargaarsaaf hin dhufne nu gaafa sana mariidhannee uummataa waliin goonaa jennee dhufne. Kana walii galee ustaaz kunoo gaafachuu dandeessa yeroo marii goone maal wayyan jedheen agargaaramanuu amman jenneen maal wayya uummataa akkasi balaa kana hunda kan fidaa jiru waan kana yoo gargaarree walitti finne hin danda'amuu jennaan akkuma argite ibsa bakka uummanni tole jedhee wanti hundi dhumee biraa gallee beellama kennine erga beellama kennine biraa gallee inni kaan suuraa gad deebiseen inni kaan maali cikicikii gaafa sanaa atuuna na jala deemtee wal jala deemtee ilaalaa ture anaaf sitti deemaa turte na wajjin jechuudha bakka danuu ragataa jechuudha. Nama miskiina meeqatti fidanii kana gargaari kunoo keessatti walanii sagantaa bor nu qabi nama kana beekaa jechuudha. Nama kana sagantaa bor qabi nama kana iftaan qabanii walirra natti fidanii naan aboo waan cikicikii qabu keessa wanti nagalchuun jiru illee dhaqee ustaazaan saasee yoo danda'amte ustaaz akkaawuntii kiyya waan hin qabdi mana keessan banaa achitti dhumna ibsa yoo danda'amte mootora mana kee banee naan laala kun qabu
Manuma kee haa ta'uudhaan jettee girriidhaaf hafe. Essee walumaa galatti waan jiru maaliif hafe gaaffiidhuma taanaan malee maaliif hafe atis hin beekta girrii gaafa sanatu jechuudha. Inni gargaarra silaa dhiisee inni barbaade gargaara silaa akka gaarii ture garuu cikichikii kee argina kanaaf hafe malee wanni biraan jiru shii waca keessa jira ammoo. Doorsisanii miti Mubaarak. Ati doorsisa miidiyaa kana maa sodaata? Fakkeenyaaf amma faraqaa waan kanaa namni kan wal lola namni isaa hundaan wal lola. Tokkiin kan kooti dhagee tokkiin kan kooti abbaan barbaade mana banee fi naan abbaan barbaade gargaaree abbaan barbaade dhiisaa mana banee fi waadaa guutuudha garuu haala yeroo sana deemamaa jiru hundinuu mana babbalatee yookiin argitetti yookiin argine ukkufataa meeqa jira kan fayyaan qabne meeqa jira dinni jira waan naasaamne danuu jira hin beektaatis kana jira akkasii sagantaa qabannaa akkas goona kana kaana ergasii waan ta'u jedhaa jirtu hadha kamitti baadanuutu deeme innaan egaa fuudhee seenee laayivii gargaaramuu dhiisee ammas qalbii isaa caburra hafee yeroo biraatti uummanni irratti dubbatee namni kun akka waa danuu dubbataa ture sheeka danuu gargaaramee sheeka danuudhaaf waa danuu goonee jira makiinaa binnee jira akkuma sana sheeka kanaafis waan ta'e goonaa waa'ee booniyyee dhiisaatiin jedhan gaafa sana waa'ee booniyyeechi dhiisaa inshaallah barbaadde galtu barbaadde aliiftu karaa barbaadde galtu ishii ala jambi godhaati isaan akka nama tokko takka lolaa qabanuu ooyiruu wayii qabanuu quraana qaraasisu gargaaruu jennaan ishii jedhanii ka'anii akka waan jedhame argiteetta sanaaf biyyi gaa dhufnee milkaa'uu dhabuurra uummanni irratti walii galee gaaf tokko wanti godhamu illee malee. Okay, Hamza keenya amma dubbii oyisuun hin barbaachisu kam jettareen maantana. Ani gaafiif deebii saniu ajandaa godhatuudha amma yoo waan biraatu tana booda dubbatte eegamiyyoon dhiifama gaafatte uummata akka waan gaafadhu jara keenya as dhume waan kan asumaanis gacallisaa irraa qabneessa goola booyi akkasuma. Miciyyoon dhiifama gaafatte dhiifamni kuni mataa namaatti miti jechi tokko gaadha. Haadhu amma haarawaa dhufe haarawaa irra deebi'ee wanni dhiifama isii gaafachiisu hin jiru jecha dhiifama jiru jettee jirti miciyyoon. Akkaataa ammaan tana hadiiritti himetti illee akkaataa jalqabachitti isii fi ustaas Hamzaalleen faallatti wal hubatan. Amma wanni lachuutu Hamzaan tabiyyaatii fi hin je'ee miciyyoon ammoo ta dhuunfaattiin fudhadhee. Gama lachuutiinuu ustaas Hamzaallee anaan biiziidha hojiirra hin jira dhiifama naa ja'anii hawaasaanillee jedhanii isiilleen dhiifamaa jettee afaanii as baate. Dhumatee jira wannummaan nuti barbaadu tokko hin jiru. Ammoo kanarratti ijoolleen teenyeta muslimaa dhaamsa tokko isinii qaba. Miciyyoon tun gara amantaa biraarraa as dhuftee ilmi namaa ni dogongoraa. Waan isin tarkaanfii isin tarkaanfattan caalaa ijoolleen ta'an tarkaanfii 2-3 tarkaanfattee akka miciyyoo tana cabsu jirtu. Akka jechi biraa sababa amantaa kanaatiin waa hedduun ja'amu jiru. Sababa keessan tahee dhiibbaa guddaa gamanaan deemu jira. Waan kanarratti of eeggannoo godha. Namni haga nama qeequ qaba. Utubaan manaa haga dhiiban qaba, haga dhiisan qaba jira. Ilmi namaa haga namaa waajuu qaba. Ilmi namaa dogongoraa. Gowwaa fi qalamni waan qabe gadi hin dhiisuu jira. Akkas akkan taane isin. Waan namni je'ee waan namni itti dogongoree dhiisaa bira kutaa. Ni gaa eega ilmi namaa tokko dhiifama je'ee wanni hundinuu asirra goolabame. Sababa keessaniitiin garasiin waa hedduu laalaa asi gaafa waa hojjettan achi laalaa. Maaltu gamas deemu jira. Miciyyoo tana homantii miciyyoo tana gabbuutanii tilmaamuu dandeessan. Ijoolleen amantaa biraa akkaataa itti isii tana cabsu jirtu akkaataa sadarkaa amantaatti tarkaanfatee namni waan inni wanti deemaa jiru waan hedduu nama aarsaati waan hedduu isinuu haataniif yaadattanii dhaabaa asirra ni ga'a. Dirqama namni waan isin akka isin barbaadan ta'uu qabu dhaabaa asumatti ni ga'a. Goolabnee jirra waan sila sagantaa dhufneefillee miciyyoon dhuftee dhiifama gaafatte. Ustaas Hamzaalleen akkas jee galatoomaa ulfaadha hundi keessanuu yoo hojii qabaattan gara hojii keessanii deema. Waan sila gara Ustaas Mahammad Bayaanii waan sila marii godhamuu sila qabu Mubaarak ni jira, Anni jira, Ibsaan ni jira waliin taanee sagantaa gargaarsaa haja'amu sanii fi waan sila isa bira dhaabbatanii puushii isa godhuu qabaanamu waliin mari'annee guyyaa tokko yookaan mana Mubaarak yookaan mana Ibsaa yookaan mana Kiyya guyyaa tokko laallee goonee ijoo kana irratti isiniif gad deebina. Ana achi wanni biraan jiru.
kagara isa bira dhaabbachuutiin ustaazota hedduu bira dhaabbatamaa honi waan sira faalla ilaalamuu miti waan sira waan ilaalamuu miti waan sila kadhattillee ilaalamuu miti maaliif humna qabamaan dalagannee waan ilaalamuu miti barsiisaa amantaati namni kun ijoolleen tullachuu innaa sadarkaa isin tilmaamtan san bira kutee sadarkaa jiruu isaanii gara fuula duraa waliinuu mari'atanii mana sanuu gad dhaabbatanii manuma silaa boodettuu galansan manuma isiinuu isa biratti hin galtee jiruu taakka jedhanii gad dhaabbatanii oofan san jaarsaa jaartii waliin marii qabanii waan sanuu oofatanidha. Sadarkaa sanirraa adeemanii manni sadarkaa goolabbii irraa gahee fi haga sanirratti jalaa citee isaan asii gaara kana teessee asirraa wanni wali godhu sadarkaa bultii isaaniitiif karoora akkasiitiin deemu jiraachuuti waan haga san bira dhaabbannee puush goonee gargaaruun dirqama. Waan arrabaaf yookaan kadhattii fi maarratti tilmaamamuu miti yookaan ni dhukkubaa maaliif hin dalagannee waan lakkaawamuu miti barsiisaadha. Ustaazota biraa kan maan tanatti fuudhu jiran kan maan tanatti waan ni qoru jiran isinii qomantii akkasii jala barreessuun agarre maashaallah haga dandeessan gargaartanii haga dandeessan push gootanii biraa kuttan. Kun ammoo asiin dhufnaan waan sila gargaarsaa waan sila kadhaa waan sila humnan qabuutti tilmaamtan never bahaa waan akkasii biraa. Namni ustaaza bira dhaabbannee gad utumnee isaanuma kanaa bultii isaanii bareedduu agarree akka ilmi namaa walii gammaduun gaariidha. Kanaaf goolamnee jira sagantaa taaniitiin ibsa mubaarak waliin taanee keessaan taanee Muhammad yaafannee bakka takkatti marii goonee nama sadii nakatti murteessina. Tole anis kalaafan jira kala yeroo gaarii qabaadhaan haadha wala. Akkasii jara keenya galatooma ulfaadhaa ati artistoota malee gargaartu warra sheekota amaan gargaarree warri jettanii rabshaan irra dhaabaa turtan. Bara 2025 kana warra karaa aartiitiinis aartii guddisan ni gargaara warra sheekota amantii guddisanis ni gargaara maaliif jennaan isaan dalagaan isaanii qabatanii yaa'anii fuulleeffannaan isaanii waan sanirratti ooruun isaanii sanuma waan ta'eef abshiir saniin isiniin jechuu barbaada mamma baanumarraa eegalleeti warroonni amantaadha bira dhaabbataa akka gaa'ibatti kun ka gargaaramu Hina holcetiin baasinna. Holcetiin nutti gadi baasin amma. Ifi wayii nutti as diigi rabbii ajandaa biraatiin tollu. La bar namatu bari sammaa fi dubbatamaa yoomitti akka namni waraabe tokko tokko irra gadhiiseen beeku. Bilbila biraatiin tokko tokko seene bara si argaa. Asoo kareefu dhagaa jirta lakkaa okay. Asii waraabanii tokko tokko irra gadhiisanii jiranii sallaalaara hayyu. Yaa asumarraanuu carraa kanatti fayyadamee nama 2,700 kanarratti kabajamtuu fi jaalatamtuu artistii Khadiyyaa Haaji maal keessa jirti? Dhiyoon tana maal haasofte miidiyaa kanarratti ni beektan. Rakkoo ishiin keessa jirtu. Halkanii guyyaa. Godina Harargee lixaati. Magaalaa Coomichoon. Bahardar jedhamee ganda Bahardar jedhamu. Amma ganda laa Oromoon itti jiraatti Bahardar jedhanii yaamanii jiran. Yetabaabaruut. Laalmee amma yetabaabaruut waan jedhamu jira. Maqaa lameen kana sirreessuu galuu deema amma. Yetabaabaruutiin kun Adaamallee hin jira haya? Yetabaabaruut jira. Yetabaabaruut sanii hin jijjiirra jira. Keessaafuu Bahardar waan jedhamu jijjiiramuu qaba. Wallaahi wabillahi magaalaa Ciroo keessatti gandi Bahardar jedhamu sun jijjiiramuu qaba. Baalee ta'uu qaba gandi sun. Fakkiin haroo dumaal ta'uu qaba. Haroo dumaal ta'uu qaba bakka ganda. Maaliif jennaan idda nafxanyummaa yaamamnu boo. Warra jaarsa keetiin maa waamamu wayya. Hai malkaatan guys. Keenyaa lafee jee keenyaa dhiiga. Ciroontu maqaan isii Asaba Tafarii ture bar warri millikka itti baate. Asaba Tafarii Dahaa Qabaarii jedhamti si galee. Laalmee Asaba Tafarii Dahaa Qabaarii kana jechuun bakka uummanni biyya sanii miskiina jaaniin nu seenanii Asaba Tafarii jaaniin aboogaa qeerroon biyya sanii loltee Ciroo deebisnee barboo Asaba Tafarii nuun jaan aboo isaanaa tafarruuti maal jechuun Asaba Tafarii.
Maqaan Bahar Dar sun keessaa haqamuu qaba wallahi. Ganda kennayyuu wannoo jira. Maaltu jira iyyuu abbo. Manzee jira naannoo kenna hin buqqisan garuu buqqaa yamman jiran nama tokko chaafe. Gara nama dhibbaa kana halkan guutuu gabareen itti yaa'ee dullaan mana irratti gubee ofirraa ari'ee. Atis warra jaarsa keetti gurgurtee kaa. Oromoodha. Lafti Oromoon Oromoo irraa yoo bitattee bara rakkoon hin jiru bara. Katti wallalu jirru isaanii miti. Haroon Dubaal maqaa lagaati waan qabu. Baalellee warri baalee rakkoon qabu lafti isaaniitu bal'aadha. Haroo Dubaal sanitti jijjiiruu wayya dhugaa warra jaarsa. Bahar Dar san jijjiiruu qabna boo. Bahar Dar. Maal Bahar Dar seenaa Bahar Dar itti baasan sanuu qorachuun qaba ture bar. Ati maaliif kantiibaa magaalaa Ciroo taatu? Ciroo keessatti bar boo kantiibaa magaalaa Ciroo kananiin dubbisaanii qoy dhugaa wallaahi dubbisuun qaba. Dhagee doktar abbaa kurraa kan tajaajilu hundaa jira bar Ciroo keessatti abbaa kurraa. Abbaa korraan kun Finfinnee lakke. Wallahi magaalaa Ciroo keessa jira ganda maafiyaati si galee. Kophee takka kophee adda addaa uffatanii deeman ganda. Abbaa kiyya irraa dhaalee jechuun afaan Oromootitti illee kan isaa bareeda. Qabeenya abbaa kiyyaa jechuudha. Abbaa kurraa afaan Oromootti yaa abbaa kurraa. Afaan Oromootti rakkoon qabu sun. Bahar Daari malee afaan Oromoo keessa hin jirre. Waan abbaa koo irraa dhufe jechuudha. Amma mee rabbii jaati Bahar Dar eessa jiramee biyya Oromoo keessatti gandi Bahar Dar yaamamu safarri Bahar Dar yaamamu ni jira. Bahar Dar barreeffamee magaalaa keessan keessa warri Bahar Dar magaalaa keessan keessa maqaa jiru warri koomentii. Gondar Bahar Dar jedhamu ni jira. Qabamu warra Oromoon tun fayyaaletti hin dhabamu. Gojjam fa'aa dhabamu magaalaa Oromiyaa tana keessa Gojjam. I think amma karaa Asallaatiif Gobbaa kanan dhabamu Gondariif Gojjam. Asallaaf Gobban. Mee ijoolleen Asallaatiif ijoolleen Gobbaa barreessa. Oromiyaa keessa bar bakkeen Amaarri baay'attu jechuudha. Ciroon Asallaa fi Gobba. Warri Asallaatiif warri Gobbaa barreeffamee maqaa Amaaraa kan jiru magaalaa teessan keessa. Sadeen kana keessa baay'attee Oromoo biyya Oromootuun fakkaattu bari yoo gadheeyte miti doktar. Amma malee dur hin fakkaatu ture mi. Amma alhamdulillah xiqqashu. Waan maqalee. Amma Ciroo lakkee biyyuma Oromooti amma jechuun akka duraaniitiin duraan bari bakka warruma mataa qooxoo kana harkitaa bara afaan Amaariffaa malee afaan Oromootu dole sinaasoomu bar. Akka Finfinnee irraa maqaa jijjiiran kanatti jijjiiruu qabanii bara. Amma Dirreedawaa Masanaayyuu warri maaltu isin galchi jettan kun jijjiiraa maqaa Saabbiyaan Qafiiraa maal kun afaan Oromooti qayyirut. Maqaan hundi afaan Oromooti jijjiiramuu qaba wallaahi. Akka amma kunoo birbirsa gooroo fa'aati jijjiiran kanatti. Amma gaa yaa Dirreedhaan biyya sabaaf sablammiin keessa jiraatu isaaniif ta'uu danda'a. Maa Finfinnee caalaa jiraata sabaaf sablammiin inshaalla. Finfinnee keessa ni jiran bar bikkee ni jira bikka Amaaraa ni jira. Hedduu jira. Sira jarattiin biyya bulchitu tun nuti ilmaan abbaa gadaatti jettu. የዜግነት ክብር jettee jirta gaafa barattu. Jirti qoy harargee lixaa keessas baddeessaa sin jiru. Kuna dhagahi laal mucaan tun haarawaa biyya irraa dhufte waan isin jettu argite Bahar Daariin riqicha Usmaayyootti jijjiirree jette.
የጭሮ ልጅ ፈሱ መድኃኒት ነው። ብራቮ ወር ጭሮ ገለቱማ ወላሂ ኮሜንቲ ሙጨዮ ከና ዱጋ ታራ ገለቶማ ወላሂ ላዚም ካዮ ኬሰ ለፈ ቢከ ገንደ ባህር ዳር ጀቱሰን ሁምነት ያናንቀት ዋኒን ጎዱ ጎዴ ጅጅሩዳፍ ንየደን ቱሬ riqacha sumayyoo jechuun waan guddaa dhalaal waan guddaa gootanamma galatooma warri ciro anchi warri keessan hunduma qabsaadha si qofaa miti ara ijoolleen ciroo ibiddaa bar amaaraan nu baay'ateeti heddumina keenyarra nu baay'atan beete jarri inuma akkumatti ganamaa galgala jechuusanuu biyya namaa keessatti ilmoo shan jaafaa qabatanii deeman sii galee biyyuma namaa keessatti anna dhibaabar biyya isaanii keessatti waliin ooran bar oromii uummatana dhufan maaliif akka ta'e hin beekne ciroo kana keessatti garee gondaritti bara maarri kun nafse maaf oromootti rarra'a bar maal abbaa isaan nyaata bar yaaboo bar ilmoo tana bar ni qabanii jeen bismillah sanuu bar maqaan isaatti baasanoo goorgis maarree ምናምን wanti jechuun maqaa no akkasii miti qoy wanda maaram wanda goorgisiin fa'a yaa maqaan isaan itti baasan maqaa oromootis miti silaba lafa oromootti illee xiqqishoollee taatu ayyaantu faayoo baasan bareedaanii beeta wal fakkaannee xixiqqoo wal jalaa bannee yaa gaafa isiin aaraa jettu ndee anchi goondarnash ndee jennee qabnaa beete sila biyyuma keenya keessa taanii maqaan isaan baasan maqaa ajaa'ibaa በጣም ያሳዝናል ordoftoonni makii baga gammadanii shugguxiin teessan 1,700 galtee jirti thank you so much kanuma gammachuu namni ibsataa turre rabbi biyya keenyaaf nagaya haa bu'u nuti amma makilleen hin beeytan kun of fiqirii keessa jirti anillee doktora my talent is dhukkubsataa yaaluudha warri polotikaa wal qusadhaa gamaa gamana dhagaa walitti hin darbina nuti warri murtaa'e saba keenyaaf dubbatu bazii aangil taradu booda dubbii walitti lallaayxanii waliin nyaatina baziin aangil taraduulin yeenyaa baa waan nutti mul'ateen aangil noo minnaawara deeggaraa dhaaba kamiitiyyuu miti nuti akkanumatti haa ta'utu jirra gammachuu shugguxii teessanii ibsataa turre በጣም እንወዳቸዋለን በጣም እናከብራቸዋለን ማኪ ደምቴው ረፍቴው ሀዱን እንዲነ ሲምብራው የከተ ሲሳም ያቀም ረፌን ከ አምስት ቆረፉ ወርባዳ ነገያን ቱሪ ያ ጋላቶም ሚሊየና ቶርበጋይ እና እንደዛ ነው ረቢን ነገያ ሀቡቱ በየከኛፍ በተቻለ አቅም ከሩመ ነገያትን ሰገለ ሰበከሰኔ በየከሰኔታ ደጋገማ ገማና ወለትን ደርቢና kanuma isin jenna jechoota keessatti warqusadhaa barriin darbaataa lamni ndabru jedhanii mootummaan ni dhufa ni kufa ummanni biyyi yeroo kamuu jiraatadha waan ta'eef waan darbuu jettani hedduu arrabaa waliin miidhinaa isinin jenna ka akka nama dooktorii tokkotti gamaa gamana hedduu arrabaa waliin miidhinaa eshi waan hin dabarren jiru rakkuma wal isin nyaachisaa jira hedduu waliin dhibina arrabaan hedduu waliin miidhina በጣም ነው የምንወዳችሁ በጣም ነው የምናከብራችሁ ቶሎ ኦኬ የለትኩ وصلت سلام تلي ستة ወሪያ ستة حال ده مين مغشى فيري አፋን ሱማሌ በይት አብዲ فيري ورا عبد الله عدي وصل هذا المر ثاني من ثاني لانه وصل ادنى المر يا بوسو አብዲ አፋን ሱማሌ በይት ايوه اف سومالي ايه تيكو نيمبه كسرت نيمبه ماله dhuguma jariin mee wanni oromoon jiraa jirtu dhuguma diradawaa bittanii jariin أصل عمره فيري بوسو أصحابته فلوس سودانو ورياي ها كسومالي
Kasomali diredawa ka Diredawa Abumali kan wanta jadi. Rabo so meme kasha. Urali sino meme kasha. Diredawa kan Ya bro. Fere. asirratti Meme kasha. birri jechuun maali sabo birri jechuun maqaa Laat, isaaniitiin laat. birri Yaa jechuun boosoo. irraa fadhee baram maallaqa meeqam bittan jedhe Ya. Ya buat. yaa Somali Abo eegate afaan Oromoo ka Oromoo. Maaltu na cinqe. Anamma Sumaaleen osoo natti ergitee bar ka amma Oromoon sina gurbaan su'uuditti illee reema eega. Rabbi yoom waree jalaa baasa gurbaa kiyyaa jedhanii kana. Kan yoom ba? Yoom ba gurbaan kun re'ee jalaa jedha kana. Politikanyaan tokko nagalchiidha. Politikanyaan osoo duutanii mana kiyyateena biyyee nyaadhaa saroota uummata wal nyaachiftanii wal jibbisiiftanii fixxanii. Politikanyaan mana kiyyateetan. Kun kami kan levelii 33 maqaa jijjiirate moo? No waan hin beekne levelii 38 baggaye. Anuma kee profaayilii afar sootiinoomitti himii irra qabaay. Poolisii federaalaa kana galchina qoy. Warra biyya bulchaa jiru wajjin diskas goona. Haaloo. Oo asli, assalamu alaikum. Waalaikum salaam nagiyaa. Daktarii. Fayyaa. Fayyaa qabda. Dirree dawaa gurguratan jedhee hawaasni ba'aa jira meeqatti gurgurtan? Hin gurguranii? Faddaallee Inde biyyattiin bulchaa jira maaliif beenareenu? dallaallee nyuun ture. Adati achi gaafadha. Inni achi hafa gaafadha. Gaafin uummata kennaa deebii dhabe waldaa jedhani. Dallaalli warra miidiyaati ka warra tiktookiiti warra feesbuukii. Siinim. Zimmi jettaniituma qoostu miti. Biyya kamti gurgurama silaasa? Maal beekaan akkana jedhani. Isin akka warra biyya bulchuu tokkotti maal quba qabdan? Ay, biyya ammaa yoomiyyuu taanaan biyya hin gurguramtu. Ittiyyuu daballee binna jedhaarraa malee hin gurguramtu. Kana quban qabaatin. Ofii namaan siisii sammuu keeshi. Eshi isin raayyaa ittisa biyyaati miti daangaa Sumaaleetiin akka uummanni keenya baale akkasitti dhumu maal dheedan qawween keessan bishaan tufaa. Ay, bishaan immaa qoy eenyurratti sila ammaa yoo sirratti ilaallee turra mul'atu dhumaaf malee rakkoodhaan imma. Bishaan akkamitti tufa qawwee? Kana warra amma narratti ilaaluu hin dandeettan garuu ormarratti ilaaluu hin dandeettanii miiree ana malee. Ay, nan qoose malee waa inni firarratti rasaasni ilaalamu maal taateeti kana bal'istee yaaduu xiqqoonuma isillee. Homaa rakkoon qabu akkuma nama ajjeesuuf kaayyoon irratti ilaaltanii rakkoo miti qawwee maan keessan cheek gochuun bareeda ani morma kiyya isinii kenna garuu waa'ee daangaa Sumaaleetiin akkatti uummanni keenya liyyuu haayilii Sumaaleetiin tumamu kana maal akka maal yaada mootummaan? Inni kun immoo qaama isaatti jiru sanatu iyyuu to'ata malee nuuf immoo xiqqoo ishii gaafiidha wanta akkasii miidiyaa irratti malee wanti mul'ataa jiru tokko illee hin jiru. Miidiyaa immoo yoo ilaalte miidiyaan parsantii 100 keessaa 85 waan akkasii soba akkanii fidu beeki. Kana hubachuun maa ga'ee hojii keessanidha.
Maaliif miidiyaa irra waan jiru tokko Okay, saddeettamii shanii sagaltamii sagaluu soba haa ta'u tokkochi dhugaa ta'uu hin beektamii. jechuun maqaan dubbatamuun ikkoo jechaadha. Maqaan dubbatamuun jechaadha. Sii gala miti. Maqaa yoo tokko wanti tokko dubbatame meeqa dabalamee akka dubbatamu miidiyaa irratti hin beekne miti reekan. No, amma torbaan kana keessa madda waraabutiin daangaa baaletiin liyyu hayliin oseenee uummata miskiina qeerraa buqqisaa jira, ajjeesaaraa, tumaaraa, itti roorrisaaraa jedha. Kuni dhimma biyyaati malee dhimma keessotii miti. ለዓላዊነት ነው አቀቲ አፋን ሲን በይተን የማንነት ጉዳይ ነው ብያ ሞቱማ ቀብዱ ወራና ቀብዱ አካምቲ ዲኒ አላንሴኔ ሐዋሳ ኢሳ አጀስ ከኬሶ ረኮሚቲ ከኬሶ ሎሊ ኬሶ ረኮሚቲ አማ ወንቲ ሲኒፍ ገሩ ቀቡ ማሊዳ ወንቶ ቆዩ ወንቱ በተመ መስ የረጋሚ ወንት አርገሚ ተቆለን ጅሩ ጀቸሞ ዋንዱ በተመ ተቆሞ ይፋፊፈቲ ከነ ጀኔ ሙርቴሱ እንደንደኙ seerri immoo indira yoomiyyuu taanaan sirri dhabamee sin beeku seerri biyya bulchu amma yoo ijoollee naannoo sanii warra maatiin jalaa reebame jalaa ajjeefame ol galcha irra geessuu dandeettani odeeffannoo isin kenne odeeffannoon qabdanii odeeffannoo tokkollee hin qabu waan odeeffannoo kan amma hin qabu kan achi jiru naannoo sana qaamni seeraa naannoo sana jiru odeeffannoo kan ilaaluu hin danda'u. Ijoolleen madda walaabu warri maatiin keessan isinirraa madaa'e liyyuu hayluu foonisitti lakkoofsa tokko barreessa odeeffannoo qabnuu jiranii kunoo. Ijoollee madda walaabu tokko tokko barreessa warri maatiin keessan isinirraa madaa'e abbaan kee obboleessi kee qeerraa maatiin kee buqqa'e. Maal sitti fakkaata beektaa? Wanti sii galuu qabu qaamni isa laallatu qaamicha naannoo sanarra jirudha. Qaamicha immoo bakka sanarra godina sanarra aanaa sanarra ganda sanarra hojjetaa jirutu waa'ee kanaa gadi fageenyaan laaluu to'achuu danda'a malee qaamichi fageesse kan laalamu ta'uu hin qabu jechuudha walumaa galatti. Poolisiin jira dhimmi itti laallatu hedduu isaatu jira ijaa ta'ee fi bal'inaan wanti isin laaluu qabdan waan akkasiiti. Miidiyaa irratti waan tokko osoo hubatiin dubbanne wanti nuuf ilma Umar kadda baaleeti wadda walaabuuti gurbaa. Halo. Madda walaabu nagaa. Doktora keenya kabajamaa fi qaalii hedduutu akkasii jaalanna. Ati harargeedhaaf madda walaabuuti yaad. Maatii ciin qaba maatii ciin qabaan ammoo ammaaf harargeen jiraadha. Tokko hubannoo tokko illee hin qabuudhis. Maatii achi qaba bar harargee baale wal keessa jiraati gammoojjii sanirra. Okay, kami naannoo sana dhimmi nageenya si dhaga. Maaltu ta'e ishee akka odeeffannoo maatii achi qabdutti maaltu ta'e Umar ilma eenyuma Umar. Kusoo. Nkiyyo kolfaara. Kotwe. Ushat. Innante raayyaa ittisa biyyaa biraan isin eegaa jira sagalee keessa. Jarri kun yoo asirratti waan fedhanaa ta'ellee bilbilee walitti warra biyya bulchaa jiru. الله دمعك ستيدك مهما السلام عليكم يا يعني جنكس Ergada. Tira warri kaleessa akkasitti as jala koomentii jira sagalee ta'e yeroo meeshaa. Aloo, salaamu alaikum.